sabarratti biyyarratti eenyurrattu hammeenya kadhachaa hin jirru garuu yaa Waaqayyo dirarama jalaaf gabrummaa jalaa akkatu nu baaftuufi anaaf sabni kun si kadhannaa jaalala kennuuf haa ta'u biyya keenya keessa galgala kana si'a tokko darbi yaa Waaqayyo Oromiyaa kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa hundumaa keessa darbi yaa Waaqayyo mana hidhaa lafa jala jiru mana hidhaa dukkana keessa jiru mana hidhaa yaa Waaqayyo barattoonni itti miidhamaa jiran yommuu kana akkati keessa dabartuuf si kadhannaa yaa Waaqayyo jaalala kennuuf haa ta'u yaa Waaqayyo mana mootummaa Itoophiyaa keessa dhaquun jaalala kee haa ta'u warra humna qaban bira dhaquun jaalala kee haa ta'u yaa Waaqayyo situ akka barbaade godha moototi harka kee keessa jiru yaa Waaqayyo sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin mana mootummaa Itoophiyaa keessa dhaquun jaalala kee haa ta'u kana hundumaa hin gootaa galanni fulfinne siif haa ta'u yaa Waaqayyo akka sabaatti tokko taanii warra biyya hundaa keessa jiru gooftaa sagalee keenya dhageessisu yaa Waaqayyo jijjiirama fiduu akka dandeenyuuf ati nu gargaari galanni fulfinne siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus